Antaane sitti ergina fiduu dandeessaa miknyaatu akka maqaan na badu barbaada ajandaa waa tokko iyyuu ta'uun barbaadu ana sababa. No ajandaa ta'uun barbaada abbaa kana sii fide ani yoo barbaachisaa ta'e wallahi higgiidhaan hin gaafachiisaan nama naasofsiisee hin qabu teekistii namaa hin qabu waan kana an seeraa feeraan hin gaafachiisa lubbuu kooti kan gaafatamu nama waan kana sitti ergeedha sii galee kanaafuu jenna an biyya seerri keessa jiru jira biyya kootis galee seerris jira biyya namni waan antaane sitti ergees immoo biyya seerri heerri jiru waan hin taane kana immoo namni sitti ergee yoo jiraate ollaa galchi nan gaafadha shi inni mulu confidence yaallee soone inni baalagee sitarallawun beetsa baalleen sa badina na jedha tiktok irratti sirreedhaan sirbuu kootiif badina furadhaa ustaazunis gadi baanee irraa dubbataniiru dhiisi jennaanis immoo amma an danda'e bixuu si dhiisi irraa ol deebi'een jira kanaafuu jennaan immoo waan hin taane immoo abbaan argite akka maqaa koo dhooftu hin barbaadu inni baalagee sitarallawun shi achumatti waan jammartan fixadhaa fajiriirraa goraa shi baalagee hojii. Ega kaleessan dubbadde waan kana maqaballeessiinis hin deemaa fakkeessuunis hin deemaa saniin jedhan jira footoo viidiyoo wal hin fakkaanne fajiriidha jettanii olii gadi yoo baatan yookiin xiqqoo masii yaani shaklii wal fakkaatee yookiin qaamni wal fakkaannaan faranjii wal bira fiddanii ciisitanii akkasii fajirii yoo natti kulooti fajirii namni isinitti ergite yoo jiraatu kottuuti fajirii natti ergite akka jedhu dubbadhu kanaan achi Naba wanni shakkamaa na silumayyuu. Nama beeku miti baran keessaan yoo akkanumaan nama naasa namayyuu naasa dhufe nama seeraa naaseeyyuu beenne baran wallahi summa wallahi si jammur dammoo ማለት ነው እኔ እንደውማቲ rabbii sodaadhaa shi anayyuu yoo dhiistan rabbii keessan sodaadhaa waan akkanaa yoo nama sodaanne rabbiin sodaadhaa shi wallahi abshir abbaan barbaade haasa'u garuu eessa jirra laala eessa jirra eessa ture eessaa kaane hadhammoo eessa jirra ka jedhu ilaaluun gaariidha calluma jettanii nama wal fakkaatu viidiyoo wal fakkaatuun abaluudha jechuun haamilee shamarranii cabsuudhaan alatti faayidaan inni qabu hin jiru tarii gaafattanii dhabdan ta'an bareedii mucaanii keessattuu immoo warra babbareedduutti isin kaasee jira. Maaga bareeduun wanjala. Niko wallahi tu waan nuguma akka jara akkas godhanii kana bahee akka godheera eenyu wajjin jana jedhee dubbachuudhaaf iyyuu koo narkaa bade bar nama tokko fiqireenyaa hin qabu nama nitti argees hin qabu wallahi nu beessumma wallahi ne kitaaba qabee nan kakadha waan akkanaa keessan jiru dhuguma ammoo ani nan sirba tiktok irratti sirreedhaanis nan sirba gurdiidhaanis nan sirba garuu immoo mataa kan kootis argatiifadhee hin beeku garaa kan kootis argitanii hin beektanuu qullaa koon argine saa ani sirreedhaan akkan sirbu of hin beeka isinii galee garuu immoo rabbii keessan sodaadhaa ishee yoo dhuguma isin ana maqaa kona balleessuu barbaaddanii jeezaa keessan rabbiirraa argattu isinii galee an garuu waan kana keessaa quban qabuan isinii galee an nama maatii qabudha waan akkana keessas immoo nama እኔ በዚህ ደረጃ ሰገጤ አይደለሁም እሺ ሰገጤ መጥቶ እኔን ተፋቱ አብሽር ፈጅሪቆ Mube assalamu alaikum. Ifama ana Isaac. Yeroo qabu marbaadu daqiiqaa takka isa waan akka dubbadhee barbaada. Ifama waa'ee fajriidha. Fajriin anaa fi obboleettii kiyya waggaa 3 irratti wal beekna. Gaafa rakkattus gaafa waa hedduu seentus nama wal mari'achiisaa turredha. Anaafaatiin amma sa'aatii ammaa waliin dubbisnu bloo kolgoonee jirra walitti mufanne. Waan biraarratti dhima biraarratti garuu dhugaa isii ragaa bahaa fi afaaniin nama rafiti malee baalagummaa akkanaa kanan qabdu. Biraarratti dhima biraarratti garuu dhugaa isii ragaa nama keessaan itti siqatee waan akkanaatti dubbatu bloggooti ani amala shiira kabee kurraa namni jaalatee wanatti mee barantee jaaladhaa mucaa tana naa gaafadhu walitti dhiyaatanii jedheennan waan akkanaata nama akkanaatti jaalateennan ofirraa bloggooti kun ragaa isii bahuu danda'a nama amala akkasiisan qabu miti baalagummaa akkasii nama qabuuti miti anaan yoo kana ragaa bahuuf wallahi anaaf siin blog kolgoonee jira dhimma biraarratti wal dhabnee blog kolgoonee jirra garuu dhugaa rabbitu jaalata dhugaa ragaa isii bahuu deema waan hin taane amala badummaan fi afaani nama rafiti malee waajib balu dhugaan jibbanu jedhanii galatoomne. Kanaaf irraa goraa nama maqaan balleessina waan inni qabu hin qabne nama maqaan hin balleessina galatooma. La fajriin sama kana nama bakka ishee nama ofii dakka jalaatti si jedhe. Nda jaallatu taa ansitu nama biraatii sin jala taa'ee nan naggeeffadha.
waan akkanaas immoo gizyaa isaa dhaggeeffachuu namatti tola sinii galee yoo dhaggeeffachuu barbaadan dhaggeeffadhaa malee waan akkanaa keessaa quba hin qabu wallaahi moo ani sinii of ajjeesuun qaba moo ustaazni dhufee naa baaraa moo beeni wallaahi baay'ee mataa na dhukkubaara ustaazni dhufee naa baaraa abbaan barbaadde galtee naa arrabsiti yoo koomentiidhaan naa arrabsanii amma moo jedhanii moo waan hin taane fidanii wanta akkanaa koo of ajjeesii dabar waan hin taane waan hin qabneen kun koo du'ii dabar ayyoon du'e maal keessaa argattan ijoolleen tokko koo waan akkanaatiin of balleessaa jirti angaruu nama kanaas miti waan akkanaas wantan godhe tokko hin jiru nama of beekuudha shan keeriin as gabbaati. Okay. Mubarak agenda isa qabatte osoo hin fitin ammallee agenda biraatiin gad baate ati amma madda agenda Agenda sakenya. Mubarak dubbii jalqabdan dubbii ijoolleen godinaa please jalqabarratti waan kana erga itti seenameera ta'ee jedhee ana ajandaan jaalladhu na beektu yeroo tokko keessatti sin argamu nordofuu irratti sin hirmaadhu dhimmi kaleessaa sun immoo xiqqoo waan irra deddeebiidhaan hawaasa hundi keenya iyyuu kana sana jechaa ooluun keenya dabareen naannaa waanuma sana feetuudha malee osoo namni waa'ee tokko mucaan tokko rakkattee bakki tokko madaa'ee madaasii sanaa dawaa barbaadde kunoo jedhanii suuraa viidiyootti erganii wallahi viidiyoo sana iyyuu ilaalu dileetii ofirraa godha keessatti dhaqee hirmaatee sumurii tokko ittiin kennu ikki dibaabar sumurii tokko ittiin kennu armee tokko onneen didee jennaan kun akkana taate akkana sitti tortorteeraan muftee jirti jedhanii osoo itti erganii qaata keessaa bakka tennu osoo finyoon asirratti hidhee jedhee jedhee Numaasofteedha. Wallahi siigalee osoo biyyoon keessatti hiikkitee gadi hin taa'u siigalee ummata kana jechuun yookaan dhaloota kana jechuun dhaloota aannaniin diimaadha kasalaan ammoo adiidha jedhudha siigalee nama akkasii sana nama amansiisa yoo jette yookaan isaan waliin maratta yookaan ammoo jechuudha marumayyuu jechuudha waan miidiyaa jedhamu kanarraa badda kanaafuu kaayyoo qabdu yoo ta'e jedhe waan irratti deemuudhaaf jettamu namni lama namni sadis sinaa hubatu ibsaa fi fedhii ilma namaa nama miti rabbiyyuu hin guunne Waldadhabeetii miti garuu laalaa jira garii sooressa garii hiyyeessa yookaan guyyaa yookaan halkan yookaan diimaa yookaan gurraacha yookaan kabunyaa qabu yookaan fungaa qabooti hundumayyuu rabbiin garaagara uumee jedhe jechuudha sinii galee waliin qixxeessine rabbinu ilma namaa hunda yaada wal fakkaataadhaan hin gammachiisa jettee miidiyaa fayyadamta yoo ta'e situ gowwaadha. Kanaafuu akkasitti nuuf hubadha obboleewwan keenya rabbi sina eegu kallattii obboleettiin keenya manuu dhaamte kana akkuma nama siin jedhe mucaa sanatti bilbiltee haasaa isarraa adda baafattee isiidhaaf waan deebii ta'uu wayii qabda yoo ta'ee jedhe akkas godhi Mubaarik sagantaa keessan kan biraatti itti fufa halkan gaarii yeroo gaarii isin haa ta'an xumureen jira salaamu alaikum nagaatti ola. Gosoota maammeeko. Bakka kun nama biraa galchi. Mubii daqiiqaa lama dubbadhee deemu baay'ee akkam naguma hundi keessanuu. Ani kan jedhu mubee warroottan akka nama qaanamaa baballeessanii deeman kuni akkasumarra darbamanii warra dhiifaman miti. Warroottan fajirii jedhanii viidiyoon akkanaa jira jedhan kuni dhugumatti gadi ba'anii uummata yookaan intala kana dhuunfaatti dhiifama gaafachuu qabu yookaan immoo namoota irra darbaman miti. Akkana callisaniituma intalli kunaan hin goone jetteetuma of ibsiteetuma callisanii waan irra darbamu miti. Waan ijoolleen kun warroottan maqaan namaa baballeessan ijoollee durbaa filoorsii guddaa qabanii fuulli isaanii xiqqoo babbareedaa ta'e namoota hawaasni isaan daawwatu kana tiiktookii irraa balleessuuf jecha maqaa balleessii adda addaa dhahatanii ijoolleen maqaa akkanaa balleessaa jiran kuni mubee yoo dhugaa ma'aati abbaa miskiinaa yooma dhugumaa dubartoota shamarran biyya arabaa jiran kun garaasi nyaatu ta'e uummata kana qulqulleessi. Namoota akkana jedhan kana maqaa namaa balleessan kana qulqulleessiiti isaan kun yakkamtoota baalagoota isin kotta gabbaa maaliif maqaa namaa balleessitu jedhiti nuti si wajjin tokko taane uummata kana balaaleffanna uummanni kun akkasitti irra darbamuu qaban mubee si galee miti nagashi jedhaa jirti. Fatiyaa Oromoo Iluu Abbaaboor nagashi jedhaatti maal akka taatan Nambar baadaayyuu. Kanadha. Okay, ainiin deema. Ani fajirii hagan of beekuttan fajirii beeka. Fajirii waan kana dalage jechuun keeriitu waan kana dalage jechuudha. Jechuun hagan of beekuun ishee beekan. Tala kana nama waan akkanaa godhu osoo hin taane namootaan abbuma qabeenyaa jedhee of hirriitaa tiktookii kanarra fiiguyyuu nama nagaa rabbisaaf hin deebisnedha.
nama kabaja ofiif qabdudha. Asirra miidiyaa kanarra waan barbaadde haasoftu malee akka barbaadde haa taatu malee nama kabajuudha, nama waan takka hin dubbannedha. Nama miskiina, nama akka namaallee gabbaatee kana naa godha jettee hin himannedha. Kanaafiyyuu intalli kun yakka kana hin dalagduus hin gootus, garuu namoota maqaa kanaa balleessaa jiran kun gabba'anii tokkoon gabba'uu qabu mubee. Fajirii warri jedhaa turan hundi isaanii gabba'anii dalagaa dhiifama gaafachuu qabu. Maqaa balleessii hamaa irratti dalaganii jiru waan ta'eef galatooma. Mubarak anis sa'aan kuttee jirti. Thank you. Jalqaba toora sa'a takkaatti moo kana asoo dirraa wanni dabalataan hin jiru. Garuu wanni akkasitti dhaammadhee deemu warroottan viidiyoo kana gabbaasan akkaan ammaan tana dhagaa jiru tan ammoo maan tanaan dhaga'ee akkaan dhagaa jirutti wanni jiru viidiyoo wal jalaa baasan san namni baase beekamuu dhabuudha. Wanni sitti dhaamu osoo namni sanis waa hunda osoo asirratti miidiyaa kanaan osoo hin finnetti keessaan michiyoos dubbisii nama isin jettu kana hunda dubbistee akka yaada kiyyaatti keessaan fiddee hadiide ammoo asirra fiddee si gargaarra wooma fedheenu akkasitti akka itti xumurtu abdiin qaba. So hedduu si galatoomfannaa dhugaa rabbii jabaadhu dhaamsa kiyya kadhumaati galatoo biyya kiyya jabaadhu. Fatiha. Fajri warra foto ke Facebook पे दबारू इंशाल्लाह तिजा नांदे गावने सबोतन वीडियो खाना सीटर कत्ते मो जन्ने गावने की मानते बारी तो नती डगामी जरा kana moto poti ambaka kanatis ofine gas jede yande sindeku bitusi sarjarri na baran yu natti dhagama sigale sarjarri dabba bitti uffata waan kana nan jedhan keessa darbeessa sheekii dhaan ustaazan na baate sanirramu amma mo jedhani baqa jira miti kuniko waan jedhe dubbadhu yu qabu wallahi ani yu deebi ofin qabe bakkan taane wal isabar annamo tokko namnan haasee ni sinjiru bar ani kona ma of beekuudha. Mubee mee waan tokko dubbadhu bakka boona bakka itti dubbatu jira dhiifama naa godhaa hundi keessa miuti qabadha boonaa koo dhiifamaa wajjiniin kunoo bakka akkasii barbaadaayyuu. Fatiha obboleetti keenya Fatiha akkamitti suuraa kiyya feesbuukii irratti bakka hundatti garagalchi taati. Maali badii kun? Mubaarakti assalaamu alaikum warahmatullahi mana kootta si gaafadha malee mana nama akkumis gara si gaafadha ajandaa dhaqee fooloo kiyya baadhee dhaqee mana namaa galee mana uusuu miti hojiin koo maali badiin koo gabaabsi. Tole mubee galatoomii gabaabsiitan iyyuu waan kana siif ibsa. Ajandaa galgala ture jalqabarraa kaasee hanga dhumaatti laayiviidhuma kana jalan ture. Follow wala qabnu keessaan si barreessuu yaadeen ture. Booda keessa garuu namoonni followers qabu kan hin qabne dhageetti kan argatu yoo waan kana godhe malee silaa sagalee namni sagalee nu ta'uu sin jiru jedhee kana godheera. Wantan kana godhee fi ani mucayyoon kun tolee dogongora kana raawwatteetti erga dogongora kana raawwattee jiraatte waan dogongorti sana keessaan mucayyoo kana jajjabeessuu wayyamuu asiin fidanii nama 7,000 irratti waan kana dubbachuutu irra bareedadha. Maali kan akka bakka bu'eetan kan hin gara dubbataa jiru osoo ana kalas darbingala bakka ke buinga la dhiifama naa godhi nama nu dhaggeeffatan waan ta'eef boona uummannis keessa guuteera nama 500,000 laalaa jira dhaggeeffatan bakka itti dabde siin jedha koomentiirra gaaffii na gaafatte siifan deebisaa jira maali deebite qaba nama 7,000 gaafachuu wayyamoo keessaan gaafachuu wayyaa namni dhafaa hin xumurre keessaan gaafachuu wayyamoo kana gochuu wayyaa maaliidhaa fi tariiti mucayyoon kun miira keessa jirtu miira addaa ta'uu danda'a kan jedhuuf gara feesbuukii sanaan deemee poostii godheera Mubaarak Musammaa jedhee ijoollee ilullee keessa galchee ijoollee dhiiraa arrabsee jechuudha. Maaliif mucayyoon kun biyya namaa keessa jirti. Dhiironni hundi yoo ta'u dubaroonni hundi yoo ta'u irraa dubbataati jiru. Eeyyee irraa dubbatamaa jira. Ati akkati dubaroaf yaaddu akkati dubaraaf hojjettu beekna garuu dogoggora akkamitti Mubaarakiin raawwata yaada jedhu ture. Amma garuu isheedhaafis tiktookii isheetiin lakkoofsa keenyaaf ergeedheeraan lakkoofsa isheen qabuun ture si galee isheerraa adda baafachuun jechuudha. Amma garuu laayivii irra baname jala taa'ee isheen ofii isheetiin dhuftee an fedha kootiin as ba'eera an akkas irratti naaf dubbatamuun barbaade erga jette ani
afeera jedhaa jirti jedhee poostii godhe waan ta'eedhaaf mucayyoo kanarratti atis deemtee gaafa kana abdii poostii gootu maaliif obboleessa tokko gatii isheen keessaan qabnu obboleettii tokko gatii isheen keessaan qabnu dogonkorteetti munaan itti dogonkorteetti keessaan itti mamuu obboleettii keenya munaani waa tokko sitti himu mesenjeraani viidiyoo intala durbaa walii erguu moo dhugaa mucaa nama 7,700 tu danda'ame 7,700 ta'uu barbaade ture. Mesenjeraan dhiirri hin qabne hin jiru. Hundinuu walii ergaa jira. Keessaa walii ergaa jira. Si galee? Keessaa walii ergee bitateera. Maal inni keessaa qaama mucaayyuu qullaasii walii gadi geeffamaa jira. Rabbii sodaataa jiru uummanni walii ergee bitee kam inni keessaa naasaamu. Shoomu beekoo galatoomi yeroo gara sanaan haasa'amaa jiru even viidiyoo jala edaa jalatti namoonni baay'een waan sana hin argine jedhaa jiru dhibbatti namni hin argine namni arge akkuma dhiirri gaariin jiru dhiirri gadheenis jira akkuma dubartii gaariin jirtu dubartiin gadheenis jirti si galee tokko kana isa lammaffitii irratti immoo jechuudha mucayyoon kuni dhumni ishee maali ajandaa kana gaafa jijjiirtanii waa'ee Ameerikaarraa isaa turtan dhumni mucaa kanaa maali mucaa kanaaf maal godhaa jiru. Dumisi waan abdeechuudha mucaan kun yoo siin jaarsa dhabde nan fuudhaan jedhee uummatarratti waa dagalee jira kun maaliif intalli bareedduudha qullaa yoo deemte waa tokko waan fokkiftu qabdu abshir dhuma si rabbuwatu beeka. Kanaafiyyuu mubeeku yaadadhumaa jechuudha ati galatoo ijoollee namoonni komentii sana jalatti ishee osoo hin taane anatu arrabsamaa jira argaa jirta jechuudha. Atis waan viidiyoo kana qabduu isheedhaaf jetteetu atis ishee wajjiniin tokkodha jedhamee anis arrabsamaatuma jira garuu nama akkasii osoo hin taane dubartiin tokko dogongora tokko erga raawwatte keessaan gursuu keessaan qunxuutuudha malee nama 7,000 irratti as fiduun barbaachisu mubaarakin shamarran maal jettan yaada bareeda fatii nama tokko dubbata nama torba miti nuti qabadhaa dabalee ishtaawale ala shuriye waa tokko seetti maafata nama 7,000 irratti dubbatamuun mucaadhaa inuma ta'e eeyyeen dhugaa si ba'e tokkoffaa mesenjera nama 1,000 irratti walii erge miti dhiirri qaamasi nummoo dhiiricha nama 7,000 irratti saaxille kophaa qilleenseen mucaa yoo duutes yoo jiraattes dhageesse warra kaaniif fakkeenya taatee wareegamaa kafaltu qamaa munaan warra kaanii wareegamaa taatu dhageesse warra kaaniif shamarran warra amaniif wareegamaa taatu jedhaa jiraatan ajiraatu siin hin jenne wareegamaa taatu lammata shamarran dhiiraa amantee viidiyoo wayii hin ergitu tokko jedhe lammaffaa nama 1,000 irratti walii erganii miti dhiironni qaama mucaa qullaa nama 7,000 irratti agarsiifne dhumma suuraa nama isii erge waliin qilee seenuu jechuudha waan hojjenneeffanne si galee kan akkatti yaaddetti yaadne gabaabumatti gaa deebii koo kilaabiidhuma jala taa'ee argadheera wanti na dallansee wanti na aarsee gara kana na godhe eenyuun qabu foloo kuno gaafadhu tiktok lakkoofsa keenaaf ergedhee gaafadheera ijoolleetti siqan immoo bilbilleetiin barbaadee mubaarakiin bira dhaqemu mubaarakisi barbaadee dhufemu sita kannaasaan barbaadee moo jedha kunoo jirtu lakkoofsa munaa yedeebii maalii gadi gaafatti munaatti naasee mee ijoollee naannootti itti naasee muna fatii yaada keetii fi galatoon lammaffaa irratti immoo yaannati kaaste sirriidha utuu dubbiin kun sila keessumaan ta'eeti utuu miidiyaa irratti ol hin baaneeti yaanni kee yaada filatamaadha garuu miidiyaa irratti ol bahe eega ol bahe eenyudhaan kana kan feesbuukii isaa irratti deddeebisee qeeqaa ture ijoollee dhuma keenya Pampaan sila burqaawaa sila wajjin haasaa turte. Feesbuukii toora deemtee olaalte kwaanis wajjiniin arrabsameera barisa kwaanis arrabsamaatu man jira wajjiniin hojjettudha. Dhaggeeffadhu kaa jedha. Dhaggeeffadhu abbaadhi maasiina saara. Asis dhaggeeffadhu miutii qaba dhadaraaseera. Ifa baasaa iluu dukkaneessaa ifuu
inni iluu maaloo iluu hundumayyuu dafaan ture taa'ee ilaalaa ture. Garuu namni dhufee maali akkamitti wanti kun ta'e wanti kun har'amoo kaleessa moo namni naan jedhan jiru. Istiriin koo kun viidiyoon kun waan waggaa 3 duraati warabbal kaaba mucaanuu afaan isaatiin haasa'ee jira si galee waan waggaa 3 duraatiin dhufanii feesbuukii jala irratti laayikiidhaaf jecha fooloodhaaf jecha koomentiidhaaf jecha waa meeqa maxxansanii na arrabsuu moo anoo arra obboleettii jaraati kaleessa obboleettii jaraa miti har'a wanaaf quuqamanii kaleessa naa quuqamanii yeroo feesbuukii jala irratti poostii godhaa turan. Okay, wanti kun immoo mucaa kana eenyu gocha kana namni gocha kana raawwate eenyu isa jedhu waliin dhaamaa ture. Inni kaan Neemar jedha, inni kaan Abdiidha jedha, inni kaan gurbaa kana jedha. Dhugaa kana immoo akkamitti arguu danda'u ree? Yoo an dhufee haasa'e ana beeka waan ta'eedhaaf. Ana godhe waan ta'eedhaaf eenyu bira akka jiru ana beeka. Dhugaan dubbii kana eessa jira? Ana beeka waan ta'eedhaaf kan godhe gurbaa kana wanti inni na godhu jiru si galee inni carraa namaa qabaa jirta rabbi sodaadha ammallee. Warra osoo viidiyoon keessa hin taane osoo gocha biraa hin qabne nagaan osoo mana arabaa keessa dalagatuti fuutanii maqaa balleessitan wallaahi hadha maqaa namaa balleessita malee boru rabbi maqaa kan kee balleessuudhaaf deema akka bo'o ibiddi sirra bo'u hin beektu. Carraa namatti hin qabin namni kun yookaan abbaa manaa qaba yookaan ilmoo biyyarraa qaba yookaan gaa'ela raawwachuun waa keessa jira. Carraa nama kanaa yoo ati qabde karaa ittiin beekne rabbi carraa kan kee qaba. Yoo rakkinni nuu jiraate isin tun Oromoodhaati Oromoof hin jette inni Oromoof hin jedha yoo badii agartammaa irra waliin darbine irra walii darbaa yaa kee rabbi sodaadha. Keessatti warri ajandaa godhatanii waan kana asii fuutanii mana kaanitti ibidda qabdan asii fuutanii guyyaa tokko rabbi mana keetitti ibidda qaba. Hadda garteetiin tiif rabbi walitti beeka waan ati harkaa qabdu waan ati hojjetaa jirtu nuu ta'e warri biyya arabaa tokko isaa qulqullinna hin qabu. Dogongore namni dogongoree jira dogongora namaa kana qabattanii maa jala deemtan isin. Maa keessattuu filaalleen eessa dhaqa akkam jira rabbi akkam na godha boruun jedhin ati gana dhaltaa gana ilmoo tanti argita gana waan meeqa agarta rabbi yookaan agartee salphina kanaa olii dachaa 3-4 sitti deebisa. Maara waliin darbineeti hadda fakkeenya obboleettiin teenya tuni wallaahi kiyyaa miti jettee mimaan gandaktee booyaa jirti. Rabbiin si akkamsi godha rifannoon isiin garaan isi cabde haadhaaf abbaan isi tabiyyaa rifatanii mimaan agattu suni yaa rabbi yoo jedhan asirraa argatanii bara. Jaran waan takka laalaa deema obboleeyyan kiyya miidiyaa kanatti isinitti fayyadamaa jira malee itti fayyadamaa hin jirtanii nama kana si'achi isaan beektu lafa walitti hin qabdu daangaa walitti hin qabdu riskii ofiitiin oola hoomata illee yoo gadi baafte qaama ofii gadi baafte qaama kee gadi hin baafne isii miidha malee sin miidhu. Agartee bira darbite laaltee bira darbite san irra sii wayya malee hadda gadi baaftee miidiyaa irratti nama fannisuun obboleettii ta'e salphisuun karaa ittiin nama salphitu barbaaduun footoshoopii hojjettee ittiin nama qaanessu wallaahi guyyaa tokko rabbi si qaanessu malee niisu abada warra miidiyaa kana gubbaan nama xiqqeessee miti warra ija namaa dura nama xiqqeessee miti warra qalbii ofii keessa qalbii namaa cabsee rabbi irra hin darbine guyyaa takka wallaahi isinii dhumachuudhaaf deemti irraa dhaabbadhu rabbi si salphisa guyyaa tokko salphachuudhaaf deemti keessatti ijoollee shamarranii obboleetti teeti haadha mana kan keetiiti isin ati fokkattu jibbitu shaarmuta akka miidiyaa irra taate tana isin matanatu sitti qabamuuf deema waan rabbi sii qooduun beeytu irra walii haa darbinu yoo rakkoon jiraate ilaaf ilaadhaan walii galla yoo rakkinni jiraate obboleessa kee mubaaraki dhuftee namoota yaada sammuu qaban ila meeqa obboleettiin teenya tun rakkinni akkanaa qabdi safuu akkanaa cabsite mee waamii gaafadhattee karaa keessaatti yoo si yaaddi maa akkasitti hin gaafanne haga waan qabattan miidiyaa kana gubbatti hin fiidan gaaris badas asirratti hin fiidan maal keessa argatta namni bultii namaa diigu namni garanaan nama balleessu ufumaa bada malee takkaa wallaahi ittiin milkaa'een beeku ammallee rabbi ittiin milkeessi warra akkasii. Rabbi sodaadha keessatti warri galgalaa ganama bultii namaa diiguudhaaf carraa'itan warri xurii namatti laaquuf carraa'itan mee fakkeenya munaan viidiyoo kana gallakkifte waggaa 3 keeti kaisiiti akka barbaadde ta'uu dandeessa rabbitu sii gaafata situ gaafata yoo waan barbaadde taate yoo ija ummataa duratti zinaa dalayde rabbitu sii gaafata malee maali sii goota isiitu naa gaafadhu siin jedhe moo kuummataa isaa gaggaragalchu kuummataa sii gaggaragalchitu isiitu naa gaafadhu siin jedhe isatu naa gaafadhu siin jedhe dhiisaa wanti akkanaa isin hin baasu yoom kanuma jala deemna nuti. Yaakin hundi keenya kaa'uu mana baane kaa'uu keessan qabaadha. Dhiisa wanti kun isin hin baasu. Karoora keessan qabaadha. Nama meeqa ofirraa hanfate. Nama amma asirra taa'ee haadha namaa gaggargalchu abbaa namaa gaggargalchu haadha ofiitiif abbaa fi bakka inni jiru hin beeku. Yaaki haga afaan akkanattu kana mee du'aayii ittiin kadhadhu du'aayii miskiinaa godhiin. Harka adda ittiin gaggargalchu mana boru qabriitu biyyessi nyaata. Hadda malee wallaahi yookaan guyyaa hadda yookaan asirra jirta boru yookaan qabrii keessa jirta. Yaa warra bultii namaa diidan. Yaa warra obboleetti ta'e maqaan xurii irra keettu wallaahi rabbi guyyaa tokko xurii sirra kaa'u malee sirra hin darbu. Isa irraa deebi'a isin hin fayyadu rabbiin dhiifama gaafadhu yoo rabbiin dhiifama gaafatte rabbi irra namaa darba ilma namaatii miti rabbi bar nama 99 ajjeese rabbi irra darbeefi bar maaf irra siin darbine rabbiin nama gartee nama qabrii keessaa baasee zinaa irratti dalageefuu irra darbeefi isiin adda gartee wallaaltee yoo wallaalaaf goote rabbi irra darbuufi danda'a.
ما سمون بين ما قلت كيسنا بكت ديمو بكرا كان اللي وبدا بوليان كيا الناس يا بوليس بولما كانوا مسني داما وريوان كان دلدنس كان دلقو دبدن تنلي كيست افلالي كوني اوفتك نما سنت كيسو سونتاني شرف كي غدي بوفت من دا كي غدي بوفت سنين جت بربادا مو بيكو غلطو مي الفادو اتبايه تتابتا جرتا ربي سر جالتو ور دفتني ست دوغا بولتي تسني برتنيله دوغا بولي سكينا برتنيله اسنون دينو غلطو ما الفادا سنين جدا ورا بولا ديبنا بونا جبا كي جبا دو غلطو مي ز ويلكم ليلت أتنسي أقبل مجانا ولا بكا الشيء فدري ليلت سلام نو أنا أرى إنه نركز على معرفتنا نساء እንዴት አላችሁ? እኔ ከትልቁ ማውራት መፈልገው እንደዚህ አይነት ወንዶች አሉ እዚህ ፕላትፎርም ላይ ሴቶችን የሚያስፈራሩ በሴቶች የሚጠቀሙ ይሄ የግል ፎቶአቸውን ይዘው ገንዘብ አምጪ እንዲህ አርጊልኝ ይሄንን በቃ የለም በሴቶችም የሚያዙ ይሄን ነገር ይዞባቸው ህይወታቸው እንደተያዘ ሴቶች ፈርተው እነዚህ ወንዶች አርጉ የሚሏቸውን ነገሮች ሁሉ የሚያስደርጉ ወንዶች አሉና ሴቶች እንደዚህ የምትፈሩ ከሆነ የሚያስፈራራችሁ ወንድ ካለ አጋልጡት። እኛም ለህግ ማቅረብ እንፈልጋለን። እንደዚህ አይነት ወንድ በአደባባይ ማዋረድ አለብን። ይሄ ኮንቨርሴሽን ነፋጀሪን እንዲህ ሊያስደነግጥሽ አይገባም። ማለት እኔ በነገርኩት ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ። እኔ የጀነጀንኩት ሰው የለም ማቀው የስ ግን ምን መሰለሽ ሊያስደነግጠን እንደ ማህበረሰብ የሚገባን ወንዶቹን ነው። ወንዶቹ we have to go እነዚህ ወንዶች ማዋረድ አለብን፣ ለህግ ማቅረብ አለብን። አሁን ኮንቨርሴሽኑ ሙናዬ ፋጅሪ ሆነ ሮቤራ ነው። እነዚህ ሴቶች ነው እኔ ደግሞ እነሱ እንኳን የራሳቸውን አላቸው እኮ ሙቢያ ዋን ከነ ድንጋን ጅሩ መታና ዱኩባራ ይሄ ነገር እኔ አይደለም ፒያኒ ቆኞ እኔ አላደረኩም ሰማራጋች ይገኔ እኔ እንጀደ والله بالله بمسنجر مولد كومنت ላይ ያደረኩት ልክልሻለሁ ኮሜንት ላይ